Egaa viidiyoo keenya har'aatiin akkaataa ittiin teelee birrii keenyarraa teelee birrii suuper aappii jechuudha. Meeggaabaaytii 150 kan teelegiraamaa bitannee qarshii tokkoon meeggaabaaytii 150 kan teelegiraamaa bitannee sooshaal miidiyaa hundayyuu akkaataa ittiin fayyadamuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Kallattiidhaan akka nu hordoftan dhaamsan isiniif dabarsa. Sana booda egaa lakkoofsa bilbilaa ittiin teelee birrii suuper aappii keenya bananne seensifnee yookaan erga galchinee booda itti fufaa kan jedhu ni xumuna. Sana booda lakkoofsa icciitii galchina jechuudha. Haga inni banutti hin eegganna. Haga inni banutti hin eegganna jechuudha. Haga inni banutti eegganne akkuma argaa jirtan egaa yeroo qilleensaa kan jedhu keessa seenna. Al tokko erga cuqaasnee booda ofii keessaniif kan jedhu tuqne kuufama kan jedhu seenna. Sana booda kuufama fedhii addaa kan jedhu seenna. Gara gadiitti harkifna jechuudha. Sana booda kuufama qarshii tokko kan jedhu bakka kana jirti. Kuufama teelegiraamii sa'aatii tokko meeggaabaaytii 150. Sa'aatii tokkotti meeggaabaaytii 150 qarshii tokkoon bitanna jechuudha. Qarshii tokkoon meeggaabaaytii baay'ee bitanna jechuudha. Asirratti immoo kuufama ergaa gabaabaa sa'aatii tokkoof kan jedhu ergaa gabaabaa 86 qarshii tokkoon sa'aatii tokko gidduutti kan tajaajilu jechuudha. Yoo teekistii namoota baay'eedhaaf kan erginu taane baay'ee kan nu fayyadudha jechuudha. Akkasumas illee qarshii tokkoon kuufama sagalee sa'aatii tokkotti daqiiqaa 5 haasa'uudhaaf kan nu gargaaru qarshii tokkoon fayyadamna jechuudha. Akkasumas immoo kuufama intarneetii sa'aatii tokkotti meeggaabaaytii 30 qarshii tokkoonis fayyadamuu kan dandeenyu kunoo as jira jechuudha. Garuu amma nuti kan nuti barbaannu kuufama teelegiraamaa sa'aatii tokkotti meeggaabaaytii 150 qarshii tokkoon ishee jettu kana al tokkicha nan cuqaasaa itti fufaa kan jedhu tuqa jechuudha. Sana booda haftee erga erga nutti himee booda kaffaluuf kan jedhu nan tuqa. Lakkoofsa icciitii galchaa jira. Qarshiin ani kaffalu qarshii tokko jechaa jira. Sana booda lakkoofsa icciitii qo'attan godha. Isinis lakkoofsa icciitii keessan gootu jechaadha. Sana booda itti godheen jira. Teekistiin naaf dhufee jira jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan. Kabajamoo Hindaalee kuufama teelegiraamii sa'aatii tokkotti meeggaabaaytii 150 jedhee lakkoofsa bilbilaa kootu jira. Qarshii tokko kaffaleen jira jechuudha. Meeggaabaaytii 150 bitadheen jira. Akkamittiin inni kuufama teelegiraamiidhaaf fayyamame kana akkamittiin ani sooshaal miidiyaa hundumaatti tajaajilamuu danda'a kan jedhu isin dabarsuudhaaf appilikeeshinii BDNet VPN jettu kana ishee kana jechuudha. Isheen itti maree jiru kana seerchii goonee buufanna jechuudha. Sana booda appilikeeshinii sana hin bananna. Sana booda ni filanna jechuudha. Ni filanna. Neetwork ishee jettu kana ishee gara olii kana al tokkoon cuqaasa. Sana booda teelegiraamii duwwaa tokko Itiyoo Telekoom teelegiraam paakeej 01 kan jettu jirti. Itiyoo Telekoom teelegiraam paakeej 02 Itiyoo Telekoom teelegiraam paakeej 03 kan jedhutu jira. Ammaaf Itiyoo Telekoom teelegiraam paakeej 01 BDNet VPN kan jettu al tokkicha nan cuqaasa jechuudha. Isheen itti maru kana jechuudha. Ishee kana gadi cuqaasnaa jechuudha. Sana booda server kan jettu jirti. Server kan jettu kun random kan jettu auto select serveridha. Kan biyyoota adda addaa ofuma isaatii taa'ee kan jijjiirudha jechuudha. Darbee immoo normal global kan jedhus jira. Isa al tokkoon gadi cuqaasa jechuudha. Sana booda start kan jedhu tuqaa jechuudha. Akkuma argaa jirtan start kan jedhu tuqeen jira.
Amma inni konneektii ta'utti hin eegganna jechuudha. Akkuma argaa jirtan Itiyoo Telekoom Telegiraam paakeej 01 kan jettu magariisa uwwisee konneektid jedhee jira. Sana booda nan deema jechuudha. Sila hojjetaan turre amma gaafanii fakkeenyaaf kiroomii hin banaa jechuudha. Googil kiroomii yoo hin bane akkuma argaa jirtanii fakkeenyaaf jecha ambaasaaddar jedhu yoon seerchi godhe egaa jecha ambaasaaddar jedhu kana seerchi godhee daqiiqaa gidduutti naa banee jira jechuudha. Akkasumas isinillee cheekii gochuu dandeessu jechaadha. Definishinii ambaasaaddari kunoo akka kanatti liistii godhee jira jechuudha. Isinis itti fayyadamuu dandeessu jechaadha. Barnoota keenya irraa kana fakkaata. Akka itti fayyadamtan shakkii tokko illee hin qabu. Qarshii xixiqqoodhaan intarneetii akka barbaannetti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Tooftaan kan biraan illee waan jiruuf yoo viidiyoon kun isinitti tole laayik, sheer, sabiskiraayib gochaa chaanelii keenya akka deeggartan akka bira dhaabbattan isin gaafadha. Nagaan tura.